Baga nagaan gara boruufan tiiviitti deebitanii tiitoriyaalii guyyaa ammaa yeroo ammaa kana laallutti tiitoriyaaliin kun tiitoriyaalii walitti hidhataa marsaa afuraffaarra geenyeerra. Marsaa afuraffaa kanarratti wanti ilaallu immoo hundasaa wantoota nu barbaachisan hundasaa laallaa muraasa soota jalqabaa tiicheerii akkamitti aad gochuu dandeenya akkamitti maneejii gochuu dandeenya kan jedhu akkasuma paarentii akkamitti aad goona akkamitti maneejii goonaa moor koodiiwwan isaanii waliif sheer gochaa deemnaa giitaab irratti akkamitti immoo konseptii giitaabii kan akkamitti akkaawuntii giitaab irratti kireet godhachuu akka dandeenyu fi kanneen kana fakkaatan boonas tiippii waliin wal qabatee hundasaa waliin laalaa deemnaa na duuka bu'aa. Warroonni immoo YouTube chaaneelii kana subscribe gochuun miseensa keenya ta'an siniin jedha. Warroonni viidiyoon kun isinitti tolte immoo like share gochuun dagatinaa jecha jalqaba irratti maal laallaa amma tiitoriyaalii kana irratti akkuma seenneen zaampii keenya yookaan lookaal sarvaroota keenya oon gochuu qabna as dhufnee rangoosifnaa jechuudha. Oon goona itti aansinee piroojeektii keenya bira deemnee akkuma duraan gochaa turre asitti dhufnee rangoona sanaa booda eessa jedhufnee istuudantii kan jedhu maneeji istuudantii jalatti yoo buun isa kana argannaa jechuudha. Amma wanti hojjennu peejii isa jalqaba irratti shawoo barataa akkamitti dispilay goona kan jedhu halaallu maal goona gara koodii keenyatti deebinaa. Erga koodiitti deebinee booda iddoo kana dhufnaa istuudantii keessaa as dhufnee shawoo istuudantii kan jedhu faayila tokko kireetaa goonu PHP faayilii kireet goona new faayil shawoo istuudantii jechuu dandeenya shawoo jechuu dandeenya. Kanaa booda shawoon kun maal of keessatti qabata. Isa sanaa booda adimiin tempileetii keenyatti haa deebinuuti. Iddoo adimiin tempileetii keessan kaawwattan dhaxxanii shawoo bira dhuftu iddoo kana jechuudha. Sanaa booda ni bannaa shawoo anamma akkamitti barbaadu maalinni shawoo gochuuf bifa teebilii qabaatee waa'ee diiteelii barataa sanii nama laaluu yoo barbaanne akkam akka ta'u waliin laallaa. Akkamaa godhatu jalqaba duraa fakkeenyaaf profaayilii keessa haseennuti keenyaaf asii seennee wiidgeetis jennee haseennu. Kanaa booda bifa barate akkaataa ittiin dispilay gochuu barbaannu naavidhaan bifa kanaan akkanaa taa'uun barbaada. Waa'ee barataa sanii diiteelii ilaaluun barbaada. Bifa kan akka qabaatu sooshaal wiidgeetii akka fakkaatu jechuudha. Fakkeenyaaf barataa kun maqaasaa guutuu yookaan bifa gara salphaa ta'een haala salphaa ta'eenis hojjechuu dandeenya jechuudha. Bifa salphaa ta'een haa hojjennuuti jalqaba duraa maal goona peejii keenya kan kontent raapariitti deebisnu as dhufnee koppii haa goonu isa kan sanaa booda shawoo kan jedhu dhufnee asitti peestii goona as dhufnee profeeshinaalitti haa jijjiirru waan hundumasaa. Sanaa booda foormii kan jettu tan akkuma jirutti keechaa kaafna. Or formis card formis haa kaafnu delete goona. Sanaa booda warroota DV iddoo lamatti qoodan kanas as dhufnee kas goonee DV haga DVtti irraa haa dhaamsu. DV dha hamma DVtti dhaamsinaa DV dhufnaa. Sanaa booda DV kanas walitti deebisnee DV haga DVtti kiloosaa godhu. Sanaa booda isaan kan akkasaa godhuti seevaa jennuuni. Sanaa booda samiit kan jettu tan irraa kaafnaa. Kanaa booda oonaa goonu kaardi bodii kan jettu ishee kan sitti cufnaa. Kanaa booda foormii keenya isa kan student update kan jedhu irraa maal goonaa home students shawoo detail student jechuu dandeenya yookaan bifa garagaraan ibsuu dandeenya. Fakkeenyaaf bifni ittiin ibsinu tokko kaardiidhaan haa ibsinu. Fakkeenyaaf kaardiin ibsuu yoo barbaanne eessa keessaa argannaa more boxed layout UI keessa general kun kalaroota garagaraati. More bifa kaardii qabuun yoo ibsine irra bareeda waa'ee odeeffannoo san jechuudha. Kanaaf amma bifa kaardii qabuun yoo hojjenne asitti maal goonaa detail students haa jedhuuniti.
detail studentis yoo jennu erga jennee booda asitti dhufnee faayila keenya kan maal goona, kunis student form jedha, show detail erga jennee booda akkamitti ibsina barataa kan odeeffannoo barataa kana as dhufnee paragraafiin ibsuu dandeenya, teebiliin ibsuu dandeenya. Teebiliin haa ibsinu. Teebil jennaanii TR jennaanii sanaa booda TH haa jedhuni. Full name jennee sanaan booda asitti dhufnee immoo TR kana keessaa isa kana asumatti dhaamsinee TR amma immoo deebinee TD isa kana akkuma eegalleen TD kana TR'n cufna deebinee TD jennee isa kana fuunee as keessa keenya paste goona. Kun TH dha, kun TD dha jechuudha. Horizontal line tokko keessa jiranii. Amma xaansinee immoo wanti hojjennu maalinni isa kana display gochuudhaaf maal goona jalqaba duraa raawutii bira deemna. Raawutis kan jettu moor kanneen ofirraa dhaamsu yeroo ta'u as dhufnee raawut kan jettu bira dhufna. Dileetii kan shawuttaa jijjiiru studentii shaw sanaa booda shaw studentaa jennuuni sanaa booda shaw studentii kana koppii goona. As dhufnee student controller bira dhufnee shaw student kan jedhutti dhufna. Public function shaw id dhaan id'n darba sanaa booda eessaa fidanna isa kana koppii haa goonu kan editii kanaan wal fakkaatu jechuudha. Daataan isaanii koppii goona. Kanaaf inni asitti finnee paste goona. Sanaa booda daataa keenya kan ishee kan shaw haa jennuuni. Save goona. Amma dhufnee gaafa peejii liistii biratti deebina. Dursa liistii biratti deebinee maal goona as seennee isa kan base URL kan bifuma kana kan qabu kenninaafi haaluma kanaan jechuudha. Isa kan koppii goona. Asitti dhufnee paste goona. Sanaa booda ishee edit jettu tana qofa shaw goona. Dhufnee peejii gara browseriitti deebina. Sanaa booda studentii jala manage student refresh goona. Kanaa booda shaw gaafa click goonu maal ta'a edit kan jedhu variable edit jedhu as keessa jira jedha. Isa san nuti edit kan jedhu variable edit laayinii meeqaffaa irratti laayinii 26 edit student. Kanaaf iddoo kanatti wanti sirreessanii jiru. Asitti dhufnee maal goona shaw duwwaa wajjin jijjiiruu qabna. Shaw kan jedhu qabuufna. Sanaa booda peejii keenya gaafa refresh goonu errorichi ka'eeraa jechuudha. Shaw detail student kan jedhu. Kanaa booda maal goona amma asitti dhufnee teebilii keenya bifa kaarditiin kan qabu ibsinaa jechuudha. Kaardiidhaan. Kanaaf kaardii as keessaa eessaa kaardii bifa barbaannu yoo dhabne maal goona bootstrap bira deemnee Google jennee download goosifna. Get bootstrap yoo jenne get bootstrap.com jennee search goosifna. Sanaan booda bootstrap bira nu fidata. Bootstrap san immoo kaardi jennee search goona. Keenyaaf kaardii keessaa immoo isa gara gadiitti jiru crossal osoo hin taane kaardii filter goosifna. Kaardii keessaan bifa kanaan kan qabuun barbaade ishee tanatti buuna. Sanaa booda koodii keenya kan finnee bakka kanatti replace goona, save goona, peejii keenya refresh goona. Gaafa refresh goonu isa kana nuu qabataa jechuudha. Koodiin bifa kan nuu qabata. Sanaa booda daataa kee maal jedha MySQL gootu down of godhe isa san deebisnee kaafnee rangoona. Erga refresh goonee peejii keenya kan argannaa jechuudha. Refresh sanaa booda daataan kee maal goona isa kan first name jennee customize gochuu eegallaa jechuudha. Keenyaaf asitti first full name student name jechuudha. Full name barataa sanii itti aansinee genderii barataa foonii barataa sun qabu fakkeenyaaf amma full name barataa as dhufnee PHP jennaa echo gender
Show. Sorry. What's wrong? Show. Jennee maal goona? Full name. Full underscore name jennee save goona. Let's check. Cheekaa goonuu maqaan namni sufeenee Kadir Bashaati. Sanaa booda as dhufnee bold yaa goonu. Bold gochuuf HTML syntax keessaa isa kana fayyadamnee bold gaafa goosinu kanaa booda full name. Space jidduu isaanii uumuu yoo barbaanne immoo maal goona? Isaan kana lamaan jidduu space galchuu yoo barbaanne mallattoo kana fudhannee non break space NBS yoo jenneen space isaan jidduu nu dabalaa jechuudha. Kanas ammas yeroo lamaa galuuti. Kanaa booda yeroo gaafa akkas goonu bareeda ta'a jechuudha. Jendarii dhufnee jendar kan jedhus maal goona? Join goosisuu qabna. Gaafa join goosisnu immoo maal goona? Asitti dhufnee get student by ID erga jennee booda jendarii isaa join goosisuu qabna as keessa seenee. Fakkeenyaaf amma get student by ID warri jedhan haala kamiin akka barraa'an ilaalla. Get student by ID. Get student by ID studentiidha kana qaba. Sanaa booda this TV join eenyu wajjin jendarii gender underscore ID is equal to suma tokko jechuudha. Student dot gender underscore ID yoo ta'e daataan keenya direct name yoo jenneen nu baasaa jechuudha faayila keenya. As dhufnee bakka kanatti show biratti PHP echo gender name only show maaliif join goosifnee relation waliin qabu waan ta'eef gender underscore name gaafa jennee refresh goonu dhiiroo ta'e dhiira nu jedha, shamarra ta'e shamara nu jedha, meel jedha jechuudha. Kanaa booda itti aansinee foonii salphaadha direct asuma keessaa argachuu dandeenya. Teebiluma tokko keessa jiru show phone save page refresh goonu. Kanaa booda bifa kana nu qabataa jechuudha. Itti aansinee haaluma kanaan warroota nu barbaachisan hunda isaanii filnaa jechuudha. Kanaaf yeroo tokko isaan sadan kana copy haa godhu. Copy goona finnee paste goona. Itti aansinee maaltu jira? Emailii barataa. Emailii isaa email as dhufnee maal goona? Emailii barataan sun ittiin galmaa'e emailii kana kan laalu. Itti aansinee kilaasii barataa sanii class underscore name jennee sectionii barataa sun keessa jiru section underscore name jennee save goona. Kanaa booda isaan kunniin amma teebilii kana keessaan dhufanii erroriidha gaafa peejii kana dhufnee refresh goonu error nuun jedhu. Maaliif teebilii kana peejii kana keessaa teebilii tokko keessa hin jiran waan ta'eef joiniin isaanii hojjetamuu qaba. Joinii iddoon itti hojjennee jira. Gara oliitti dhufnee student modelii fakkeenyaaf joinii kanneen lamaan hojjennee irraa copy goona isaan kana. Dhufnee asitti iddoo show student hojjechaa jirru sanitti paste goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf show student control F show get student by ID kan jenne kan bira paste goonaa. Sanaa booda peejii kana gaafa refresh goonu erroriin kun ka'aa jechuudha. Emailii barataa ammaas emailiin isaan galmoofne. Kanaaf maal goona? Amma tokko daataa barataa kana arguu dandeenyeerra. Inni kun immoo gara 48 tolaa guddisuuti. Moree akkas goon daataa kee bifa gaarii qabuun nuuf kaa'uu danda'a jechuudha. Kanaa booda bifa kanaan erga keenyee booda kilaasiin barataa kanaa emailii isaa, foon nambarii,
section A class A section B keessa barataa roll number barataa sanii asumaan isa kana duplicate goone roll number barataa sanii asitti dhufne roll NO yoo akkas ta'e yoo error jedhe roll number dha database keessa kan jiru roll number jechuudha haalli ittiin barraa'insa isaa. Kanaa booda roll number barataa sanii waa hunda isaa guunnee jirraa jechuudha. Email barataa sanii haala kanaan erga katabne booda kanneen isaa amma daataa kana laalleerra. Kanaa booda amma duubatti deebi'uu barbaanna yoo ta'e barataa kan erga laallee booda duubatti deebi'uu barbaanna yoo ta'e maal goona batanii kana bira as dhufnee A jennee href base echo base URL jennee A bira dhaqnaa studentii keessa list kan jettu as dhufnee back to list itti deebi'uu barbaanna yoo ta'e backlist jennee as keenya sanaan booda gaafa asitti dhufnu batanii kana nuu kaa'eera. Ishee tana gara bataniitti bibbiifsina jechuudha. Class jennaanii btn jechuun batan jechuudha. SM btn success jennee gaafa akkas goonu kanaa booda immoo maal goonaa ishee tan float right gaafa dhufnu isheen sun garana dhufuu qabdi. Kanaa booda icon tokko kenninaa fi I class fa keenya maal ta'a backward fast backward jira backward maa fayyadamu fast backward yaa fayyadamnu sanaa booda I keenya asitti I close status save goona. Page kana gaafa refresh goon kan arganneerra gaafa asitti goon direct gara studentiitti nu deebisa. Gaafa show goon kana nu geessa. Page jalqabarra jiru gaafa itti goon isa kanatti nu geessa. Sanaa booda detailii barataa san ilaallee baaggoonaa jechuudha. Kanaaf show barataa finneerraa amma kan nu hafu maalinni fakkeenyaaf barataa add gochuuf naaf menu irratti hin daballee itti aansinee kan hojjennu maalinni itti aansinee wanta hojjennu waa'ee barsiisati. Kanaaf jalqaba duraa eessa dhufna teacher student kan jedhu kana folder kana guutuu isaa copy goona. Sanaan booda dhufnee asitti paste goona. Maal jennaanii teacher jenna. Paste goona. Kanaa booda as keessatti add student kan jettu add teacher jijjiirra. Rename goona. Keenyaaf refactory kan jedhu bira dhufnee rename added what dhiisuu dandeenya action qofatti jijjiirree dhiisuu dandeenya isa kanas edit student kan jedhu asitti dhufnee ishee kanarraa kaafnee edit what deebisna. Sanaa booda erga isa paste goonee kanneen jijjiirree booda controllerii bira dhannee controllerii keenya kanas duplicate goona. Right click goonee copy as dhufnee paste goona. Wanti hin irraanfatamne jira. Student controller kan jedhu kun teacher controllerii ta'uu qaba. Teacher controller enter goona. Kanaa booda teacher controlleriitti nu jijjiiree jira jechuudha. Student modelii amma nun barbaachisu maal barbaanna teacher modelii barbaanna. Teacher model sanaa booda TM jennuuni teacher model jechuudha. Kanaa booda teacher modelii kana dhufnee modelii kana immoo modelii student jedhu kan modelii keessa seennee modelis yeroo kan copy goona. Sanaa booda duplicate goona jechuudha. Setting fi teacherii copy goonee asitti dhufnee paste goona. Tokko hojjennaan hundi isaanii wal fakkaatu waan ta'eef teacher model kanaa booda enter jennaanii extend CI model get all student maal kan jedhu booda irratti hojjechaa deemna. Ammaaf teacher modelii kana bira dhufna. TM settingiin akkuma jirtu taa'u. Sanaa booda teacher list jijjiirra student list kan gara teacher list isa kana copy haa goonu. Teacher kan jedhu kan get all student kan jedhu get all teacher jennaanii isa kanas teacher itti jijjiirra.
teachers kan jedhutti jijjiirra. add student kan jedhu add teacheritti jijjiirra. isa kan add duwwaatti deebisna. Fooldara kam keessa jira? Fooldara teacherii keessa teachers kan jedhu keessa jira. Kanaa booda save student kan jedhu save teacher kan jedhutti deebisna. Paste goona. Kanaa booda isa kana copy goone asitti paste goona. Teacher slash list URL kenninaa fi deemnee create goona jechuudha. Teacher slash add kan jedhutti deebisna. Isa kana immoo teacher kan jedhutti daballa. Isheetan get all teacher by ID isaan bira buufna. Kanaa booda edit kan garuu edit duwwaatti deebisna. Isa kana immoo teacheritti deebisna. Teacher kanaa booda update student kan jedhu update teacheritti deebisna. Update teacher kanaa booda ishee kan copy goone asitti fannee paste goona. Iddoo stm jettu tm itti deebisna hundasaa. Kanas teacher yeroo tokko kana fannee duubatti deebina. Isa kan URL kan asitti fannee paste goona. Isa kan tiitan kaaffeetti jijjiirra. Kanaa booda isa kana copy goone studentii kanarraa gara teacheritti deebisna. Kanaa booda teacher jennaanii add teacher show student kan jedhu show teacher. Isa kan get student by ID kan jedhu gara teacheritti jijjiirra. Ishee kanas show teacher si foldarii keessaa akka argatu goona. Sanaa booda save goona. Erga isa fixnee booda student model kan jettu kan gara SC biraa kaasaa deemnu teacher modelitti deebisnaa jechuudha. Error nuun jedha waan ta'eef student gara student teacher modelitti deebisnaa. Kanaa booda save goona faayila kana. Amma wanti hojjenne controllerii fixneerra. Erga controllerii fixnee booda immoo gara raawutii bira deemna. Raawutiin keenya bira dhufna. Sanaa booda isa kan yeroo tokko select olaa goone commentii haa kenninu fi teacher routes haa jedhuuni. Kanaa booda paste goona. Ishee student jettu kan gara teacheritti deebisna hundasaa copy goone. Erga isaan paste goone booda ishee student controller save qofatti deebisneerra. Teacherii keessa save update qofatti deebi'eera kunis. Kanaa booda erga isa goone gara controllerii keenya teacher controller kan jedhu isa kan copy goona. Gara raawutii keenyatti deebinee foldaroota kanneen paste goona. Maqaa kan jijjiirraa jechuudha. Sanaa booda ishee dhumarra jirtu kan teacher student bakka jirtu teacheritti deebisna. Show teacher show delete teacher update teacher edit teacher save teacher add teacher teacher list. Erga jennee booda save goona. Raawutii keenya fixneerraa jechuudha. Amma maal goona? Asitti deebinee faayila kan gara all teacher kan jedhu teacher modelii biraa deemnuti. Teacher modelii bira. Kanaa booda get all student kan jedhu kan all teacheritti jijjiirree kan ammoo teebilii teachersii keessa access goona. Kanaa booda teebiliin teacherii maal fakkaata kan jedhu gara localhost jennee access goona. PHP admin jennee gaafa seennu teacherii maal akka of keessaa qabu laallaa jechuudha. Sanaa booda amma inni banutti as dhufna. Site template keessa side menu bira dhannaa. Isa teacher jedhu kana jira miti iddoo kana dhufnee asitti URL kennina. PHP
echo base URL age teacher slash art jennee kenninaa fi asitti immoo isa kan asitti finnee php echo base URL teacher slash list kan jedhu akka argatu goosifna. Sanaa booda gara barataa kanas yeroo tokko asittis wanni barataa dhiisne jira as dhufnee echo base URL student slash list seevaa goonu. Kanaa booda daatabeezii keenya school MSDB kan jedhu kana keessa seenee daatabeezii keenya kan ticheerii maal of keessaa qabatee jiru teacher TPL dha. Seenee koppii goona. Sanaa booda teacher modelii bira seenee teacher eenyutu jira. Keenyas educational level qaba. Educational level wajjin gender wajjin kan inni connect godhee jiru isaanuma kanneen lamaanii jechuudha. Kanaaf as dhufnee maal goona listii bira dhalna. Erga isaan kanneen sirreessinee booda select educational level waliin join goosifna. As dhufnee teacher table copy goona isa kan paste goonee asitti immoo edu level jenna educational level kan jedhu table kana walitti join goosisuu qabna. Sanaa booda isa kan erga paste goonee booda table inni ofirraa qabu edu level ID dha. Edu level ID sanaa booda save goosifna. Itti aansinee gender waliinis join goosisuu qabna. Gender copy goonee asitti finnee gender underscore ID jennaani. Sanaan booda teacher underscore TBL jechuun isa kana jechuudha. Genderiin teebilii waliin teebilii teacherii waliin maaliin wal qabatee jira maqaa maal jedhuun qabameera. Gender ID wajjin paste goona. Sanaa booda waa'ee odeeffannoo teacherii wal qabatee jiru liistii isaa finnee jirraa jechuudha. Gara itti deebina list teacher kan jedhu itti deebina teachers. Sanaa booda second teachers jennee save goona. List teachers asitti teachers slash add goona. Sanaan booda full name gender educational level phone number email isaa laallu. Sanaan booda as dhufnee variable keenya maal ta'a teachers ta'a. Eessaa dhufa isa kana yeroo tokko asitti adeemnu teachers student controller kana adamsuuf teachers jennee isa kana copy goonee eessa dhufna teachers slash forward slash list kan jedhu variable goonee kana bira dhufna. Sanaan booda asitti teacher kan jedhu kenna teacher. Sanaa booda ishee tana copy goonee iddoo jiran hundasaa replace goona. Jalqaba dura edu level maal jedha table kana ilaallu educational level edu level ni display akka godhu or gender kan itti aanee jiru waan gender ni dha. Intaasni edu level dha. Phone dha. Email barsiisati. Kanaa booda teacher kan jedhu as dhufna. Isaan kanneen replace goona. Isa delete replace goona. Sanaan booda teacher ID maalinni TRID dha. Copy goona. Kanaa booda as dhufnee paste goona. Save goone. Kanaa booda amma daataa keenya gaafa teacherii bira dhufnee asitti mana teacheritti goonu maal jedha. Ashi page keenya refresh godhu teacher list gaafa asitti dhufnu maal jedha variable student kan ashi as dhufnee wantoonni sirreessin jirra teacherii keessa
Istuudantii osoo hin taane kun ticheeriitti jijjiiramuu qaba. Fooldara ticheerii keessaa dubbisuu qaba. Ticheersii keessaa. Booda peejii kana gaafa rifreesh goonu isa kan arganneerra. Fakkeenyaaf barsiisaa dursa educational levelii haa galchinu. As dhufnee educational leveliin keenya tokko BSc degree sanaa booda PhD gohaa jennuuni. Sanaa booda erga goosifnee mee haa seennuti daataabeeziitti insert haa goonu. Asumaan dura kanaan insert haa goonuti. Or garasiin haa dhufu. Foormumaa daataabeezirra wanti galchinu dhiisnee add kan jettu kanatti buunee waa'ee barsiisaa galmeessu haa eegallu. Kanaa booda add kan jedhutti dhufna. Ticheerii kan student jechuun maal jechuudha amma studentii osoo hin taane teacher seef goona. Inni kunis bakkuma ticheerii bu'a. Teacher maal qaba isheen tun teacher only seef meetodiin poostuma full name akkasuma username password qaba. Teebiliin ticheerii maal ofirraa qaba. Yeroo tokko ticheerii kan taabuunu sanaa booda structure jennuuni username email address educational level qofatu itti dabalama. Section class maal kan jedhu ka'aasirraa genderiin qaba. Sanaa booda kun educational level jennaani. Sanaa booda isa kan asirraa ni kaafna. More select education kan jedhu haa ta'uuti. Select educational level kan jedhu haa ta'u. As dhufnee isa kan yaa kaafnuti. As dhufnee maal goon for itti jennaan. As keessatti this setting model jechuudha. Get educational level jennee semicolon goone as edu ellaa jennuuni edu level jechuudha. Sanaa booda asitti dhufnee seef goonaa koodii keenya kan as keessatti barreessinaa jechuudha. Option jennaan valuun keenya maal ta'a? Daataa asii dhufte tan edu level equal jechuuf akkas gochuu dandeenya. Edu levelii keenya maal goona? As dhufnee variable asirraa dhuftu jirti kan educational level edu id jechuudha. Edu underscore id asitti dhufnee php echo jennee faayiliin keenya idul educational level edu level ne isa kana jechuudha. Edu level ne paste goona save goona. Kanaa booda setting modelii bira nu geessite deemnee jechuudha. Modelii keessaa setting modelii kanaa booda isa kan click goona. Shuma tana jijjiirra. Sanaan booda educational level kan jedhu teebilii san keessa akka access godhu goosifna. Refresh gaafa goonu amma educational level keenya BSc degree PhD kan jedhu nuu kaa'ee jira. More amma emailii qaba. Section qabu, parent ID qabu. Kanaaf isaan kanneen irraa dhaamsaa deemna. As dhufnee warra garanarra jiran section ka'a. Meeshii delete goona. Parent ID delete goona. Roll number isin qabu delete goona. Date of birth qaba. Address qaba. Profile picture ni jiraata. Kanaa booda isa kanneen arrange goosifna. Tokko gama ceesifna. Fakkeenyaaf educational level kan gara nattaa dabarsuuti. Gara groupii taanee jirutti dabarsina. Sanaa booda bifa kana nu qabaataa jechuudha. Wanni barsiisa wal qabatee jiru. Erga kana goone booda asitti as dhufnee full name
student kan jettu tana gara teacherittaa jijjiirruuti. Naawudha teacher jennaani ishee kana teacher jennee save goona. Teacher add teacher form kan jettu teacher registration form jechuudha. Kanaafudha maqaa akka toletti galmeessuu dandeessu. Kanaafudha kana kanatti goona. Educational level isaa filannaa email isaan galmeessan guyyaa dhalootaa isaa kan erga galmeessinee booda garam deemnaa gara database haalaallu. Full name iddoo kana dhufnee ishee kan full name bakka buufnu name bakka jettu tan full name bakka buufnu username bakka jettutti immoo username replace goonu copying godhaaraati. Password kan jedhu maqaa kan copy godheen itti dhufeen password jedheen paste godhaa. Email bakka jettutti immoo barbaannee iddoo email keenya san as dhufnee type osoo hin taane name bakka jedhutti email keenya name is equal to email kan jedhu bakka buufna. Itti aansanii address kan jedhu addressii keenya iddoo kan paste goonaa jechuudha. Isa qubee wal fakkaachuu qaba. Itti aansinee DOB date of birth gara olitti fayyadamne fakkaata. Date of birth yoo fayyadamuu baanne itti daballa DOB. Kanaaf date of birth nu barbaachisa. Interface irraa laallu refresh gaafa goonu date of birth email gadi jira. Email itti aanee DOB save goona. Itti aansinee table irraa kanaafuu genderidha galmeessineerraa foonii galmeessineerraa educational level status profile picture kanneen galmeessineerra. Amma garam tafaa gara database submit goosisuudhaaf batanii kana gaafa kilik goonu eessa deema teacherii keessaa save kan jedhu jiraate. Teacherii keessaa save jechuun immoo raawutii biraa haadha. Teacherii keessa control F goone teacherii keessaa save kan jedhu save teacher kan jedhu controllarii keessa teacher controllarii keessa jira. Kanaafuu control F goone teacher modelii osoo hin taane teacher controllarii keessa asitti dhufne control F gooname teacher save teacher. Kanaafuu save teacherii kan immoo gara teacher modeliitti deebina. Teacher modeliin keenya save student kan jedhu kan bakka buufna. Asirraa wanti daballu sectionii parentii kunniin hin ka'u more tokko hambifnee fakkeenyaaf educational level jira. Educational maal jenne asirratti educational level jedha. Asitti maqaa isaa immoo form irraa kan ergine maal jedha name edu or educational level kan jedhu kan finni asitti galchina. Sanaan booda teacher modelii irratti deebinee isa kanaan bakka buufna. Isa kana immoo walitti deebisna. Amma full name DOB address email education profile status kanneen hunda staatusiin tokko eenyutti insert godha teacher underscore TBL kan jedhu akka galmeessu goone gara database keenya interface sistemaatti deemna. Error yoo qabaate fix goona. Yoo nu seene immoo itti fufnaa jechuudha. Barsiisaa Abbabaa Caalaa jennaa fakkeenyaaf ABC Abbeesii jennee keenya password isaa asitti barreessina. Lakkoofsa bilbilaa isaa 9 jennee keenya genderiin meelidha. Education BSc degreedha. abc@gmail.com jennaani. Date of birth bara durii baroota 2000 fi guyyaa kana dhalate jenneetiin Addis Ababaa jiraata yookaan Finfinnee jechuudha. Profile piikii isaa kanuma barbaannu keessaa tokko select goonee sanaa booda submit goona. Gaafa akkas jedhu maal jedha unknown column profile photo jedha. Unknown column profile photo maal jennee profile picture jennee. Kanaaf yookaan asii rename goona yookaan achi jijjiirra. Amma asii rename godha wal akka fakkaatuuf profile picture irraa gara miti jijjiirra profile photo. Isa kan copy godhaa
as deebi'ee isa kana bira dhufee seef godha. Kanaa booda baak goona yeroo tokko meel kana kan erga goonee booda submit goona. Amma maal jedha full name kan nutti binna yaalaan full name keenya kana si ergamaa jiru maal fakkaata. Iddoo kana haa laallu. She add what's wrong behind this full name yaa dogoggorri jira. Asii full name keenya maalinni walitti dhiyaateera kan addaan siqeera. Kanaaf rakkoo uummate. Kanaa booda erga kana galchine submit jechitutti buuna. Barsiisaa galmeessineerra jechuudha. Abbabaa Caalaa meeliidha, beeksisa digriidha, lakkoofsa bilbilaa isaa kana, iimeeliin isaa kana erga isa galmeessinee booda idiitii fi dileetii immoo marsaa xaanu tiitoriyaalii isa xaanu boonas tiippii tokkoon isinii qabadhee dhiyaadheera. Boonas tiippii san waliin haa laallu. Boonas tiippiitti maalinni fakkeenyaaf koodiiwwan jiran kamuu akkamitti intarneet irraa daawunlood gochuu dandeenya. Onlaayinii koodii jiran weebsaayitii daawunlood irraa godhachuu dandeessan asinitti. Erga asitti dhufnee booda boruufan.com jennee sarchi goona boruufan.com. Sanaa booda boruufan poortaalii bira dhaqxu. Erga boruufan poortaalii bira dhaqxanii soorsi koodis kan jedhu bira dhaqxu. Soorsi koodii keessaa appilikeeshinoota barbaadan daawunlood gootanii itti fayyadamuu dandeessu. Appilikeeshinii fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa feesbuukii kan fakkaatu bifa barbaadanii akka barbaadanitti aksas gootanii daawunlood gootanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akkasuma immoo namoonni kana barbaadan akkaawuntii chat.boruufan.com kan jedhurraa banattanii akkaawuntii banattanii waliif kominikeeshinii barbaadan gaggeessuu dandeessu. Chat.boruufan kanarraa username passwordii keessan kireet gootanii fi keessanii itti fayyadamuu dandeessu. Kun immoo birrii irratti hojjechuu dandeessu jechuudha asirratti. Kanaaf wantoonni baay'ee isaa waliin laalaa deemuu dandeenya jechuudha. Yommuu soorsi koodii kanaa barbaadan gara keessatiin koomentii irratti naaf barreessaa. Sooshaal miidiyaa kan akkamitti akka diivilooп gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf inni biraa immoo weebsaayitii bareedaa kan warroonni hindi irratti hojjetan Google jennee .com jennee sarchi goonaa. Sanaan booda I want source codes kan jedhu yoo sarchi goonu isuma jalqabarra jiruun piroojeektoota hedduu argachuu dandeessu jechuudha. I want source code weebsaayitii kanarraa waa baay'ee isaa piroojeektii hedduu argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf kan kana fakkaatan baay'ee isaa argachuudhaaf immoo YouTube chaanelii kan subscribe gochuun hamma tiitoriyaalii itti aanutti walitti deebinutti nagaan turaa. Bye bye. Taansinee ediitii akkamitti akka hojjechuu laallu waliin laallaa. Ediitii gaafa ediitiitti bu'u maal maaltu ediit ta'a kan jedhu waliin laallaa. Sanaa booda asaa dhufnuuti. Ediitiidhaaf jalqaba duraa aadiin hojjenne taanaan ediitiin salphaadha. Isuma kana koppii goonee ediitii bira finnee teesti goona. Kanaa booda peejii keenya rifreesh gaafa goone amma kontiroolarii irra kan jiru amma tokko irariin kun maal jedha akka irarii isin jiruuf student ID maal kan jedhu hin beeku jedha. Kanaaf maal goona edit kan jedhu bira dhannee aadii kana bira save goona. Sanaa booda teacher controller keessaa edit kan jedhu gara gadii jira. Edit teacher kan jedhu teacher edit. Sanaa booda tm edit jennee teacher by id kana copy goone gara moodeliitti deemna. Control S jennee model teacher modelii keessa gaafas dhufnu get student by id kun teacher by id ta'a. Teachers jennaani teacher tbl jennee gaa generate create goon. Sanaa booda kun asii ka'a. As dhufnee immoo educational level barsiisaa kanaas asitti joinin nu barbaachisu iddoo kanatti. Iddoo kanatti joinin nu barbaachisu maal goona teacher trid yoo kanaa wal qixa ta'e jechuudha. Save goona. Sanaan booda gaafas dhufnee peejii keenya kan amma maal jedha laayinii edit student kan jedhurra laayinii akkana irariitu jira jedha. Amma rakkoon jiru bakka kana osoo hin taane liistii irratti jira. Liistii kana bira dhufnee teacher kan jedhu student osoo hin taane teacheritti jijjiiruu qabna. Fooldara keenya teacher kan jedhu raawwatii keenya gara teacheritti deebisnaa. Dileetiidhaafis akkasuma gara teacheritti deebisnaa jechuudha. Student kan jedhu save goona.
Kanaafuu peejii kana refresh gaafan godhee editiitti bu'u direct foormii kanatti na fidata. Foormii kana irratti immoo maal hojjenne asitti dhufnee tiikeer kontiroolarii biratti edit kan jedhu jirti. Editiin tun daataa kan access nuu gootifti jechuudha. Kanaaf maal goona jalqaba duraa edit kan jedhutti dhufna. Tiikeerii keessaa edit kan jedhutti buuna. Gara gadii kana dhufnee iddoo kanatti tiikeer updateidha jechuudha. Update slash jennee dot goonee edit asitti dhufnee maal goona tr underscore id jennee save goona meetiliin postidha. Kanaa booda value jenna asitti value php echo base echo jennee maal goone edit full underscore name save goonee alaallu dursine peejii kee Abbabaa Caalaa nu dhufee jira jechuudha. Kanaa booda isa kan koppii godhanna yeroo tokko. Isa kan koppii goonee isaan gara gadii jiran kana bira paste goona. Asitti paste goonee isa kan user name jennaanii passwordin asitti dhufnee passwordin value isaa dirqama galchuu qabna. Ammaaf vaaliuun dhufuu hin qabu passwordii. Edit gochuuf passwordii duraa beekuun dirqama ta'a required jennaan. Kanaa booda foon nambarii dhufnee asumatti dhufnee foon jennaanii inni kun seera of danda'e qaba. Jeendariin haalli ittiin hojjetamu asitti dhufna. Kanaan booda fakkeenyaaf yeroo barataa irratti hojjenne jira. Waluma fakkaatu waan ta'eef edit student kan jedhu bira dhufnee fakkeenyaaf jeendarii barataa yeroo hojjennu haalli ittiin hojjenne jira. Isuma kan akka jirutti koppii goona. Kanaa booda gara editii kan barsiisaa bira dhufnee asitti paste goona. Kanaa booda jeendar jennaanii seetingii moodelii keessaa isheen nuti jijjiirru tan jeendar ID homaa wanti jijjiirru tokko hin jiraatu jechuudha. Asirratti fidneerra isa barataa irratti hojjennee waluma fakkaata wantoonni isaa. Ittaansinee immoo educational level isa kana maal goona dynamic erga goona asitti dhufnee php if jenna. Edit jechuun faayila kan daatabeezii keessaa kan teebilii tiikeerii keessaa dhufaa jiru. Educational level ID tiikeerii yoo laallee maal jedha educational level ID tiikeerii keessa jiru kun wal qixa ta'a. Eenyuudhaan idul idul IDdhaan yoo wal qixa ta'e educational level iduu IDdhaan yoo wal qixa ta'e iduu underscore ID yoo wal qixa ta'e maal godhii daataan sun akka selected ta'u selected jennaanii else jennaanii elsiin kun hafuu hin qabdu. As dhufnee echo iddoo duwwaa akka kennuuf goona. Sanaan booda semicolon goona. Isa kana fidneerraa jechuudha. Value isaa argateera. Emailii as dhufnee paste goona. Value jennee daataa keenya barreessina php echo edit email jennee asitti barreessina. Sanaa booda isa kana koppii godhannaa warroota gara gadii jiraniif asitti paste goona. DOB date of birth paste goona. Isa kanaan adreesii kenninaa fi profile photos maqaa isaa galmeessaa irra footoo garuu irratti deebina hin hojjenna. Daataa haala ittiin footoo yeroo footoo hojjennu kophaatti tiitoriyaalii of danda'e keessa keenya maaliif amma walitti isin harkaan buusu jedheen ni konseptii of danda'e qaba waan ta'eef footoon. Kanaaf asitti dhufnee education maal jennee profile footoo jennee profile footootti jijjiirraa jechuudha. Save goona. Ammaaf maquma galmeessaa peejii kana refresh goonee ilaalla. Hunda isaa nuu qabatee dhufee jira jechuudha daataawwan kanneen. Kanaa booda fakkeenyaaf username abcd haa jennuuti. Abbee CA haa jennu. Lakkoofsa bilbilaasaa 912 akkas ta'ee BSc digirii irraa gara PhD tti guddateera jennee footoo isaa isa kan naa fidannu. Kanaa booda paaswoordiin dirqama galchuu qabna. Ishee tan saniif gaafa goon maal jedha update tiikeer kan jedhu kontiroolariin moodelii garasitti ergame kontiroolariin ergeera garuu moodelii keessatti update tiikeer kan jedhu create hin taane jedha. Kanaa booda asitti dhufnee update tiikeer by ID jennee full name
isheen tun underscore taati. Phone number, password, address, job, email, parent kan jedhu jiru. Isaan gara olii kan akkuma jirutti kana fudhan. Hanga asii fudhannee copy goona. Sanaa booda agasitti paste goone save goona. Teacherii kan gara teacher TBL tti jijjiirra. Asii immoo TRID tti jijjiirra. Sanaa booda save goona daataa keenya. Isa amma kana duubatti deebinee ilaalla. Fakkeenyaaf ABCA jennee AA tokko tokko lama lama jennu password PHD tti jijjiirrateera. Kanaa booda submit gaafa goonu daataa keenya nu jijjiireera jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa bilbilaasaa duwwaa 9 maal jennee PHD irra dura BS digirii ture gara PHD tti abdeetii fidneerra. Inni itti jiru immoo delete itti dabarruuti. Delete goosisuuf asitti hojjenneerra. Delete teacher kan jedhutti jijjiirra. Teacher kanaa booda ID dhaan dhufa. Where TRID asumatti fidnee deemna waan ta'eef TRID teacher TBL delete godhii delete teacher kan jedhu gara controlleritti deebina. Delete teacherii sanaa booda delete teacherii nuuf hojjeteera. Itti aansinee maal hojjenna fidneerra jechuudha daataa kana. Delete teacherii kanneen qofa sirreessina. Sanaa booda asitti URL keenya bira dhufnee page kan refresh goonu. Sanaa booda gaafan itti bu'u maal jedha? Are you sure wanted to delete this data jedha. Okay gaafan jedheen maal jedha? As dhufee teacher/delete/1 kan jedhu folderri faayil akkasiin argannee jedha paasii akkasii. Kanaa booda amma maal goona? teacher/delete/teacher ID kan jedhu kan garana dhufna. Asitti teacher delete teacher kan jedhutti ergameera gara raawutii adeemnu. Studentiidha malee teacheriin hin jiru asii. Kanaaf didee jechuudha. Kanaa booda save goona. Page keenya refresh goona. Show itti deebina. Amma delete gaafa itti bu'u daataa kana delete goonee jirra jechuudha. Amma add gaafa goonu add teacher kan jedhutti buuna. Fakkeenyaaf boonaa caalaa jennee BC haa jennuuni BCA password isaa asitti type goonaa fi kanaa booda lakkoofsa bilbilaa isaa asitti barreessina. Kanaa booda mailidha. PHDdha. BC@gmail haa jennuuni. Bara dhalootaa isaa gara olii dhufnee as bara kana guyyaa kana ji'a kana dhalatee dressing Jimmaa jennu. Jimmaa profile picture isaa immoo fuunee kanuma barbaanne argannee fi submit gaafa goonu daataa keenya nu galmeesseera. Edit gaafa goonu fakkeenyaaf caaltuu caalaa jennu caaltuu caalaa hogoonee password asitti type goona. Sanaan booda PhD irraa BSc digriitti jijjiiru. Jimmarraa gara Baaleetti jijjiiru. Adreessaa goonu update gaafa goonu caaltuu caalaa BSc adreesii anaa booda daataan itti aanu immoo maal goona shaw gochuutu nu hafaa jechuudha. Shaw goosisuudhaa fi maal goona asitti dhufnee mallattoo shaw kanatti buuna. Maal jedha daataa keenya bifa kana nu kaa'aa jechuudha. Kanaaf isa kana maal goona shaw bira dhaqna. Shaw teacher shaw get teacher by ID jennaani. Sanaan booda gara moodeelii teacherii bira dhaqnee gaafa sarchi goosifnu get teacher by ID isa kan sanaa booda joinii tafee joinii san immoo fuunee asii galcha. Isaan kan koppii goona. Sanaa booda shaw bira dhaqna. Shaw teacher kan jedhu teacherii keessa foldara teacherii keessa foldara teacherii teacher moodeelii keessa update teacher kan jedhu isa kana bira dhufnee paste goona. Sanaan booda peejii kana gaafa refresh godhu mirariin kun hin ka'a. Kilaasiin hin jiraatu. Barsiisaa kana bira ammaaf kilaasii waliin qabsiisaa hin jirru. Sections hin qabu, classes hin qabu, roll numbers hin qabu.
ammaaf maal haa goonu? DOB haa goonu. Date of birth DOB. Itti aansinee address sanaa booda kan nuti barbaannu inni biraa maalinni barsiisarraa iddoo kanatti keenyaf waa barsiisan kan wal qabatee jiru jendarii fudhanneerraa username barsiisaa display haa goonu. Keenyaf username yeroo tokko nu barbaachisa waan ta'eef username jennee kan barbaadan display gochuu dandeenya. Asitti dhufnee akkas goonee gaafa laallu daataa kee bifa kanaan nuu kaa'aa jechuudha. Adreesiin isaa Jimmaa back to list yoo jennaan back to list asirra dhufnee ilaalla. Keenyaf student jedha kun detail teacher show detail jennee as dhufnee gaafa laallu back to list kan jettu tan eenyu bira dhaquu qabdi? Teacher routing isaa teacherii kana bira dhaqee duubatti deebi'uu qaba jennee yaadna. Kanaafuu gaafa back to list jennuun gara teacheriitti yoo deebisaa show gaafa goon detailii waa'ee barsiisaa sanii nutti argisiisaa jechuudha. Akkasuma immoo ID kaardii isaa hojjechuu yoo barbaadde karaawwan ID kaardii barsiisaa sanii ittiin hojjennu jechuudha. Isa biraa akkamitti akka hojjennu waliin laallaa. Tiitoriyaalii ta'anutti immoo marsaa ta'anutti isa kana fakkaatu baay'ee isaa waliin laalaa deemnaa. Ammaaf beezikii waan ta'e tokko hubachaa dabarraa jechuudha waa'ee barsiisaa. Kanaafuu kana show gaafa goon diteelii isaanii argannaa jechuudha. Inni itti aanee jiru paarentiin bifuma kana qabu. Isaas paarentis bifuma kanaan yeruma kana walitti qabnee xumurraa. Kanaaf teacher kan jettu tan koppii goonaa. Kanaafuu koppii dhufnee isuma kan view keessatti deebinee paste goonaa. Parent jennaanii enter goonaa. Sanaa booda add parent add edit delete kan jedhu hundasaa haaluma sanii control goonaa. Teacher kan jedhu kan koppii goonaa asitti dhufnee paste goonaa. Sanaan booda teacher modelii kan gara miti jijjiirraa gara parent modeliitti jijjiirraa. Sanaa booda wantoota parentii wal qabatanii jiran immoo controllerii kanas koppii goonaa. Asitti dhufnee paste goonaa. Ishee teacher jettu tan gara parentiitti jijjiirraa. Parent enter goonaa. Parent erga isa goonee booda maal goonaa gara raawutiitti deebinaa. Raawut isa kan koppii goona illee tokko. Kanaa booda enter jennee komentii haa barreessu. Parent raawutaa jedhuuni asitti dhufnee paste goonaa save goonaa. Kanaa booda ishee kan parentitti haa jijjiiruu hundasaa parent save goonaa. Save goonaa. Sanaa booda parent controlleriitti jijjiirraa. Isa teacher controller jedhu kan gara parent controlleriitti jijjiirraa. Koppii goonee as dhufnaa. goonee save goonaa. Sanaan booda show teacher kan jettu tan hundasaa gara parentiitti jijjiirraa jechuudha. Kanaa booda more akkas goonee isa select goone kan control R goonee teacher kan jedhu gara inni akka jijjiiru gara parentiitti akka jijjiiru gochuu dandeenya. Replace oloo jennee yeroo tokkoon replace nu godhaa jechuudha. Kanaa booda warra teacher jettu hundasaa gara parentiitti nu jijjiireera. Save goonaa. Ammas garanas dhufnee fakkeenyaaf parent modelii bira dhufnee jecha teacher jettu yoo argite jennee control R goonaa. Jecha teacher jettu yoo argite teacher jettu garamitti bakka buusii parentiin bakka buusii yoo jennee isa iddoo 14 jiru san hundasaa bakka nuu buusaa jechuudha. Kanaafuu replace godhennaanii save jennaan. Save parent controllerii birattis deebinee yeroo tokkoon fidnaa jechuudha. Kanaafuu isa kan koppii goonaa. Controller teacher yoo argite parentiin bakka buusi. Save goonaa. Sanaa booda PN jechuudha parent modelii. TN kan
Kanaa booda parent list jira. All parent yeruma tokko nu beekna. Kanaa booda P smallidha. S irraa kaasii. Kanaa booda ishee kan iddoo kanneen itti agarsiisu parent. Iddoo kanneen hundaatu ripileesaa gochaa deemna. Kanaa booda dhufnee parent save goona. Iddoo kanattis parent save goona. Get parent erga goonee booda daataa kan bifa kanaan parentis jennaanii. Kanaa booda erga bifa kanaan qindeessinee iddoo kana dhufnaa. PM iddoo hundattuu PM goonaa. PM irraa parent modelidha sun teacher modelirraa gara parent modelitti irraa jechuudha. Parent model save goonaa. Faayila kun amma qindeessinee fidneerraa jechuudha. Kanaa booda fakkeenyaaf add parent list jiraadha. Nuti parentiin teebiliin parent jettu maal of keessaa qabdi haala teebiliin parent jettu maal qabdi? Asitti dhufnee parent TBL itti argina. Parentiin kun faayila bifa full name gender ID qofaan gender ID qofatu communication teebiloota biraa waliin qaba. Kanaaf maal goonaa? Seetingii waa hunda isaa qabnaa jechuudha. Jalqaba duraa garam deemnaa? Gara interfeesii haa deemnu. Kanaa booda add parent kan jedhu taabuun or manage parent kan jedhu parent list taabuun. Kanaaf sadhannaa templateii keenya biratti deebina. Side menu templateii keessaa side menu as dhufnee link side menu kana yeroo tokko click goona. Parent kan jedhu kana bira dhufnaa. Parentii kana bira erga dhufnee teacheridha kun parent kan jedhu asitti dhufnee iddoo kana PHP echo base URL jenna. Kanaa booda parent/add jennee isa kan isa gasii koppii haa godhuti gara gadiitti hinsiidha. As dhufnee immoo ishee kan listitti jijjiirree save goona. Kanaa booda refresh goona. Parent as dhufnee manage parent. Amma maal jedha? Educational level kan jedhu parent hin qabu. Kanaaf parent modelii keessa gaafa seen genderii qofatu dhufa. Kanas gaafna parent TBL qofatu hafa. Kanaa booda peejii kana refresh gaafa goonu isa kana nu argata. Variable teacher jettu hin beeku jedhee nuti immoo variable parent jedhu jenna malee teacher kan jedhu hin beeku jechaadha. Kanaaf isa san gara teacheritti ergina. Teacher kan jettu san bakka buufifnaafi jechuudha. As dhufnee parent kan jedhuun bakka buufna. Show sun ta'an listidha. Parent isheen tun folder parent kan jettu akka bakka buuf asitti dhufnee isa kan vigoona paste goonee biraa kaafna. Kanaa booda ishee kanaan replace goona. As dhufnee gara gadiittis dileetii kanaafis akkas goonee erga isa laallee booda maalidha? Parent ID. Asitti isa kan parent_id jennaani isa kan koppii goona. Iddoo kana deebisnee save goona. Erga goonee booda kanaa booda ishee kanas gara parentitti deebisna. Parent save goona. Kanaa booda asitti dhufnee isa kan paste goona. Copy paste goonee save jennaani. Kanaa booda kan nu hafu erga isa kana galchine educational level kan jedhamu jiru parentii keessa full name phone address akka deebisnuuti. Address haa jennuuni
educational level kanarra address itti deebisnu irraa kaafnaa jechuudha. Kana booda save goona page kee gaafa refresh goonu bifa kana nuu qabaata. Daataan kun daatabeesii keessaa dhufaa jira jechuudha. Add teacherii amma gaafa itti dhufnee parent kan jedhu kan add gaafa itti goonu teacheriitti nuu deema. Kanaaf maal goona gara parent keessa add itti deebinee parent kan jettutti jijjiirra. Kanaaf control C goone control R jennuuni gara parentitti bakka replace godhi jennaani iddoo afur jira replace nu godhaa jechuudha. Kanaaf as dhufnee parent kan jettu tan small itti deebisna. Kanaaf save goona. Sanaa booda full name, username, password, phone number, gender, educational level hin jiru. More baay'ee isaa daataa kan educational level hin qabu parentiin irraa kaafna. Email hin qaba, date of birth hin jira, address, photo. Kanaaf gaafa refresh goonu page kan keenya table bakka kanuma qofa qaba. Isaan barsiisa maatiin odeeffannoon maatii anammaaf kolmanii teebiliin kee kanuma qofa qaba. Sanaa booda as dhufnee maal goonaa daataa kan save goosisuuf deemna. Parent keessa save kan jettu jirti. Sanaa booda parent controllerii bira dhannaa. Parent controllerii bira save parent kan jettu save parent kan jettu immoo modelii bira deemnaa. Control F goone save parent full name, username, gender, password. Parentiin password hin qabu. Username hin qaba taanaan password hin dirqama jiraachuu qaba. Kanaaf SQL jennee tokko haa daballu godhamanii tokko eenyu booda email itti aanee kan jiru kan user password jennee daballaa. Sanaa booda yeroo kamuu dabaluu dandeenya. 55 osotti gochuu danda'a. Sanaa booda passwordii erga kennamee fi booda asittis dhufnee password jennaanii DOB address email educational level hin qabu irraa kaafnaa profile picture hin qaba. Kanaa booda parent table walitti deebisnaa. Sanaa booda fixnee irraa jechuudha. Daataa kee bifuma kanaan kan maatii fi fakkeenyaaf roobaa jennuuni rooba tokko dhamalaa inni lakkoofsa bilbilaa gender emailidha. Education rooba @gmail.com jedhuuni guyyaa dhalootaa maatii kanaa bara kana dhalatanii guyyaa kana ji'a kana itti akkas gootaa jimmatti dhalatanii. Kanaa booda profaayilii isaaf filannaa save goona. Gaafa save jennu maal jedha unknown column status. Kanaaf staatusiin parentiin staatusiin qabaatan dhuguma duubatti deebina. Kanaa booda passwordii qofa kenninaa fi kunniin akkuma jiranitti taa'u update goona. Gaafa update goonu isa kana nuu qabaata. Save gaafa goonu isa kana qodaa qabaata. Sanaan booda edit gochuu yoo barbaadne asitti buune edit kan jettutti buuna. Maal jedha unknown column TRID jechuun yoo editiitti deemnu gara listiitti deemna. Jalqaba dura parentii keessaa listii parent IDdha editidha. Sanaa booda as dhufnee immoo edit kan jettu bira dhufna. Asitti isheentummaan teacher kan jettu kanaan bakka nu buusii replace all bakka isaa akka buusu goona. Kun parent underscore IDdha. Asitti immoo isheentu parent smallidha, siin smallidha. Kanaa booda isa kan yoo ilaalle kan aaditii wal fakkaatu tootaalii adii koppii goonuu as dhufnee paste goonee save gochuu dandeenya asitti jechuudha. Kanaa booda isheen tun update taati forward slash goonuu parent edit
parent underscore id goonu update jijjiirra. Sanaa booda id kan iddoo kanneen value jennee kaa'aa deemuu dandeenya. Value php echo edit full underscore name jennee save goona. Isa kana copy haa godhuuti iddoo barbaadamu hunda deemee paste haa godhu. Genderii bifa biraatiin waan ta'eef bira dabarraa. Address, date of birth, DOB, address kana booda email copy goona. Kanaan booda isa kan immoo amma wanta hojjennu baay'een isaa garamitti deemuu qaba? Gara daayinaamikiitti deemuu qaba waan ta'eef garam dhannaa paarentii bira dhannee for studentii bira dhannee edit studentii keessatti kan hojjenne waluma fakkaatu isaan as dhufnee edit kan jettu kan paarentii kan genderii replace goona inni save goona. Kuma wanta addaa wanni nu uuman jiru jechuudha asirratti edit fayyadamna waan ta'eef. Kanaa booda passwordii dirqama required edit gochuuf required goona. Foonii jijjiirra gender. Kanaa booda username goona save goona. Kana page refresh goosifna. Isa kana edit yeroo goonu as dhufnee fakkeenyaaf kanatti yoombu maal jedha? Error jedha. Erroriin kun database error parent table hin jiru jedha. Iddoo kam dhufna? Asitti get parent by id kan jedhu kan educational level hin qabu parentiin irraa kaafna. Kana asuma haqna. Sanaa booda piin keenya maalidha? Qubee xiqqaadha. Parentiidha. Save goona. Amma page keenya kan refresh goona. Gaafa refresh goonu daataan keenya bifa kana qabaata. Ittaansee immoo gender kan jettu formii gender jedhu jira edit keessa jechuudha. Asitti dhufnee double click goona. Sanaa booda select option isa gara olii kanarraa kaafnu. Kanaa booda kanarraa kaafne select lammataatis irraa kaafnu save goona. Daataa keenya gaafa refresh goonu bifa kana nuu qabataa jechuudha. Bifa kanaan sirreessinee booda koodii genderii keessa jiru bifa kanaan erga sirreessinee booda save goona. Peejii keenya dhufnee refresh goona. Sanaa booda gender kan jedhu nuu sirratee jira jechuudha. Kanaa booda immoo asitti kan laallu fakkeenyaaf Tolaa Dibaabaa jennee sarchaa goonu update goonu. Isa update gochisuuf wantoota deemnu qabu. Asitti update jennee sanaan booda controllerii keessa seennaa update goosifnaa jechuudha. Controllerii parent modelii keessaa update kan jedhu update parent kan jedhu jira. Sanaan booda parent modelii keessa seennaa parent model full name where tr zontaan parent underscore id jenna. Parentiin kun qubee xiqqaatti deebi'uu qaba. Sanaa booda update goosifnee jirra jechuudha. Erga update godhee booda garam akka deemu jedhame. Parentii listiitti akka deemu. Kanaaf ilaallu isa kan Dibaabaa haa jennuuti. Sanaa booda username dbb haa jennu. Phone numberii kasaa goonu. Sanaa booda submit haa jennu. Maal jedha? Unknown level educational id kan jedhu hin beeku jedha. Educational level id kan jedhu hin qabu. More fakkeenyaaf isuma kana fidachuu dandeenya. Full name save parent irratti kan hojjenne copy goona. Sanaa booda asitti finnee paste goona save goona. Kanuma hojjenna. Sanaa booda asitti dhufnee peejii keenya refresh goona. Tolaatii jedha. Tolaa Dibaabaa jedhu. Dibaabaa jennee username bbb haa jennu. Phone number hin qabu jedha. Akkas goonee haa galchinu. Sanaa booda submit haa goonu. Gaafa submit goonu isa kana update goonee jirra jechuudha. Kanaaf updatenis bifuma kana inni taanee jiru immoo delete
gaafa delete ilaallu are you sure want to delete this jedha. Gaafa parentii kana delete gochuu deemu odeeffannoo isaa waliin delete goosisaa jechuudha. Parentii kana delete goosisaa. Akkasuma immoo show gochuuf gaafa itti bu'u parentii kana bifa kanaan show nu godhaa jechuudha. Parentii as dhufnee parentii kan jedhu adii galmeessuudhaaf bifa kanaan galmeessinaa. Manage gochuuf bifa kanaan manage goonaa jechuudha parentii. Kanaaf isa immoo subjectii fi wantoota teacher kilaasii kana immoo marsaa itti aanuun tiitoriyaalii lammaffaa irratti ilaallaa. Hamma tiitoriyaalii lammaffaa walitti deebinutti nagaan turaa. Horaa bulaa deebanaa. Bye bye.